Amane Badhaso Oromiyaa godina Arsii Amane Eessatti dhalattee Minnesotaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti. Naannoon itti dhaladhe Amane Eessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhe achiin booda Ameerikaa guddadhe Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha. Shamarree Amane Badhaso magaalaa St. Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u, dhimmi diinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'uu akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif Kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo Kongressii District 4 Minnesotaadha. Wanti na kaase waan baay'eedha tokko lama miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee community'n kenna guddaan baay'ee as jira. State kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee deebisuu fi fedha. Suni across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti community'n kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya districtii 4 jiruuf state kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatti ni miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliif COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera so sanuma hundaa ilaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanniiniin akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa diinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaneen ajandaa gurguddaa 3 qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo diinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'uu akka ta'e dubbatti. So ajandaan kiyya 3 priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Economiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin state kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee family irra guddina irratti ajandaa kiyya itti aanee racial justice namoonni biyya kana keessa jiraatu namoonni nu fakkaatu especially namoonni African American sistema ka ummata keenya ummata African American sanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taate nama Oromoo taate nama Itoophiyaa taate nama Eritrea taate nama Maangii taate nama Keeranii taate abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa 3 kanneen fuunee economy racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investii itti goonee